raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon torbanitti guyyaa 3 Wiixata, Roobii fi Sambata galgala sa'aatii 7 hanga 7 fi walakkaatti karaa dambalii gabaabaa meetrebandii 16 yookiin kiiloherzii 17,850 yookiin oromovoice.org darbu. Amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya kabajamoo. Kun qophii keenya wiixata raadiyoo sagalee Oromoo irratti yeroo kana kan isiniif darbu. Qophiin keenya har'aa oduu fi qophii xiyyeeffannooti. Muuziqaa torbees ni qabna. Qophii keenya beeksisuun kan si waliin turu Allammii Sooriiti. Haga xumura qophii keenyaatti akka nu waliin turtan gamanumaan isin affeerra amma gara oduuttan isin dabarsa. Akkam waltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa annaa basaa waaqjiraati. Ayyaanni Irreechaa Oromiyaa giddugalaa Giinciitti kabajame. Ayyaanni dilbata kaleessaa magaalaa Giincii cinatti kan argamu tulluu aannannoo irratti kabajame irratti hawaasni naannoo fi qeerroon hirmaachuudhaan ayyaanicha sirna ho'aadhaan kabajataniiru. Ayyaana Irreechaa kanarrattis abbootii fi haadholiin argamuun ayyaanicha irratti eebba badhaadhinaaf galateeffannaa dhangalaasaniiru. Ayyaanni Irreechaa Arfaasaa ayyaana bona keessaa gara gannaatti ce'amuudhaaf kabajamu ayyaana uumaa galateeffannaa ta'uun beekamaadha. Ayyaanni kun Oromiyaa bakka adda addaa akkasumas biyyoota alaa bakka garaagaraa Oromoonni jiranitti kabajamaa akka jiru beekamaadha. Ayyaanni Irreechaa uumaa kunuunsuudhaaf fi uumamaa wajjin immoo nagaa fi waloodhaan jiraachuudhaaf kan kabajamu. Haaluma wal fakkaatuun ayyaanni Irreechaa Arfaasaa kun caamsaa 20 bara 2018 godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroottis kabajamee jira. Ayyaana ganda Loomichaa tulluu Odaa Geemmoo irratti kabajamee oole irratti maanguddoonni akkasumas hawwan argamuudhaan biyya guutuuf uumaa mara eebbisaniiru. Dargaggoonni naannootti argamanis guyyaa kana alaabaa bilisummaa Oromoo qabachuudhaan naannoo adda addaarra deemanii sirbaa fi shubbisa adda addaa dhageessisaa akka oolan beekameera. Hawaasni ayyaana kanarratti hedduu akka gammadee fi ayyaana uumaaf uumamaa deebisuudhaan akkasumas nageenya naannoo kunuunsuuf akka waliigalee beekameera. Ayyaana kanarratti dargaggoonni Oromoo argaman ayyaana booda akka hubachiisanitti mootummaan yeroo ammaa kana biyya akka bulchu himaa jiru mootummaan adda waawii mootummaa Oromoon hin barbaanne ta'uu ibsuudhaan adda bilisummaa Oromoo Oromiyaa akka bulchu gaafataniiru. Ayyaana kanaan booda sirba bakka adda addaatti dhageessisan irraa akka hubatametti dargaggoonnis ta'e hawaasti fedhiin isaanii adda bilisummaa Oromoo akka isaan bulchu kan hubachiisu. Godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa magaalaan Cinnii keessatti Oromoota hidhuun akka itti fufee jiru maddeen keenya gabaasan. Oromoonni tibbana hidhaman keessaa mana hidhaa Qilinxoorraa dhiyeenya hiikamanii kan achi jiran dargaggoo Sabakeer Abarraa fi dargaggoo Deeniyaas kan jedhaman badii tokko malee qabamanii akka hidhaman beekameera. Dargaggoonni kunneen yeroo ammaa kana waajjira poolisii magaalaa Cinniitti hidhamanii akka jiran hubatameera. Dargaggoonni kunneen saba Oromoof dhaabbachuu fi quuqamuun ala yakka tokkollee akka hin qabne kan himan maddeen keenya mootummaa yeroo ammaa kana biyyan bulchaa jiru haaromsa gaggeesseera nagaa buusuufan jira jecha afaaniin waan biraa haasaa gochaan immoo uummata Oromoo akkuma kaleessatti ajjechaa fi hiisisaa akka jiru maddeen keenya himaniiru. Uummanni Oromoo rakkina kana keessaa ba'uufis qabsoo walirraan cinne jabeesse akka itti fufu maddeen hubachiisaniiru. Oduu sa'aatii kanaaf qabnu kanumaa qophii keenya fi waliin nagaan nuu tura. Amma immoo qophiin kan wallee torbiiti. Itti aansuun sagantaa keenya idilee xiyyeeffannaatu dhiyaata. Amma gara walleetti. Jolle badda kooti kiiloleen halkan wayyaa meekka waarii kuttutti kiraarri saafaa wayyaa meekkaarii kuttutti. Naate mucaa kiiloleen yoo barii kaate wayyaa naar meekoo esooretti meengan lakka koorretti tinaafnu kajoorretti yaa jolle baddaa keenya. Ijoollee sayyoo norenge teemangeessi yoo tolenge yoo kallamboorri tolenge yoo rabnaan abjuun tole tamma yaabbii sombooti naamma nyaata sombaati. Yaa ijoollee baddaa keenyaa ati yaa ijoollee baddaa keenyaa yaa ijoollee baddaa kooti taachi bu'ee na bu'ee tarkirreetti na du'e.
Bongada kadaimu mekal mole daldeti na achi kallawaimu na kajole gametti bonga wasungu yolonga gurrale yakumani tizile saturtani kanarsaati tumtani uto gurre na nyatenge bakke washada titi fulle tarabogati fulle wala gotati ya jole badda kenya tia jole sayokoti tia jole badda goti narfaza kota malenge birama laramatu kerumano ramalenge niti funa manyatu yar me koti azoreti mengal lakka koreti menam nukka joreti kiya jolle badda kenya insotallo tia jollenge bozonungara gavanga boyen kalada gavanga gavadiram bekani ma bangeran salaba luche ko babaku ya babaku baisa arako niranadi sanga ya jolle badda kenya nachibuwe nabuwe targireti nadwe Desana devata gongo gustana margajadenge gudaya dagarani barina darbajere sotallo tia jollenge tachilo tia jollisenge talo venge dove kanga washa godati ti bulle tarabotati Nangurgure vrada gongo bulle godati goda kichesanati nangurgure vrada ko malkanyara mayoti vanjo uchi barki tia jolle badda kenya Nani malangera ranga jolle badda kenya ya jolle badda kenya natami nangera ranga Ya jolle badda kenya gubrade na bultama na burgoda na nofte ngeni sengo da na nofte wambasa javaje tenge ya jolle badda goti kana miti borri kongo kanimbo betu mevi kanimbo edwevi bala simbali butu yo bala garbu male ya jolle romo goti ya jolle dalle goti Jolle a jolle ongo ma jolle badda kenya bo sonungara gava bo yekala da gava dirambe kani ma bangera salava nubarti farso kadenge burchuko di kanadi irti gala gadeda kalkala ikunati ya baba ko barira ya di sadano agenge gavu mabdi sanga ya di sadano galenge ya jolle badda kenya dur benadi tenu tenge bala simbali jiru Yo bala garbu male duna na walin jiru yo bira darbu male kom Kopi xiyyeeffannaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti waan dhimma Oromoo ilaallatu kan uummata Oromoo guddisee hubachuun irra jiraatu irratti xiyyeeffannee torbaanitti daqiiqaa 20 isin waliin turra qopheessaan qophii kanaa an dhaabasaa waaq jiraati itti dhiyaadha. Dhaggeeffattoota keenya torbaan darbe qophii keenya xiyyeeffannaa keessatti akkuma hubachiifnetti waraanni bilisummaa Oromoo bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessuu fi egeree uummata Oromoofis ittisa ta'uuf sochiitti akka jiru gaaffiif deebii obbo Abdii Raggaasaa waliin goone isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii keenya har'aa keessatti immoo akkuma torbee isiniif ibsine miseensota waraanaa fi hooggantoota sadarkaa adda addaatti jiran lama waliin gaaffiif deebii goone qabannee dhiyaanneerra. Miseensonni waraana bilisummaa Oromoo fi hooggannoonni dhaabaa lamaan kunis qabsaa Toomsaa Kumsaa fi qabsaa Kennasaa Ayyaanaati. Qabsaa'onni lamaan kun miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan ta'an umurii ijoollummaa isaanii kaasaniitu. Yeroo sanirraa kaasanii qabsoo bilisummaa Oromoo sadarkaa adda addaa keessatti ga'ee isaanii gumaachaa jiru. Qabsaa Toomsaa Kumsaa maaltu gara qabsoo kanatti isa kakaasee isa dabale nuuf ibsuudhaan jalqaba. Naannoon itti dhaladhee fi hawaasni keessatti guddadhee miseensota adda bilisummaa Oromootii fi siyaasa adda bilisummaa Oromootiin kan hawwatame waan tureef yeroo sanittu sochiin qabsoo bilisummaa Oromoo kan adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu naannoo keenya ture. Dhaloonni nu dura waan kanaan keessatti qooda guddaa fudhachaa waan turaniif nutis isaan laallee isaanis kanarratti waan nu qaceelchaniif jecha anilleen saniin hawwatamee guyyaa tokko
miseensa ABO yookaanis qabsaawaa adda bilisummaa Oromoon tahaa kan jedhu natti bulee saniini halkanii guyyaa yaadaa ture akkuma hiree ta'e egaa hawwiin kiyya sun fiixanaa bahee miseensa waraana bilisummaa Oromoo ta'ee achumaan qabsoo keessatti qooda kan fufee jechuudha. Akkam beekutti jaallatoomsa yeroo adda addaa marfata diinaa sitti aggaammatame hundumarraa qolattee jaallan kennee isaa olaanaa bahuu dandeesseetta jedhan. Mootummaan kun eessaa dhufe? Kan egaa namni murate yookaanis namni kaayoo tokkorratti murate waan hundaa'u obsaa fi murannoodhaan irra aana. Anis adda bilisummaa Oromoo keessatti yookaanis miseensa waraana bilisummaa Oromoo keessatti wantiin argee fi wantiin mooxannoodhaanis warreen hangafoonni keenya nu barsiisan yeroo hundaa'u maal jedhan seete yeroo namni yookaanis jaallansi wajjin jiran jabaatan ati laaffadhu yeroo immoo isaan laaffatan ati jabaadhu yookaan kun jechuun haalli yeroo jabaatu ati ni laaffatu haalli immoo yeroo laaffatu keessa wanni hundinuu yeroo laaffatu ati ni jabaachuudha. Kanaafuu dammaqaa taatee akkasitti jiraachuu qabda kan jiru waan saniin gorsaniif jecha nuti haala fedhe keessatti akkaataa itti keessa dabruu dandeenyu murannoo akka itti qabaachuu dandeenyu kaayoota keenya irratti cichoomina akka qabaachuu dandeenyu sanii waan nu guddisanii sanarratti waan nu qaraniif jecha yeroo hundaa'u haalli hammaatu inuu daran sitti tola yoo haalli ammoo gaarii fi babbareedaa yoo ta'e dilasii miti jechuudha. Kanaaf kuni akkana fakkaatu ta'an hangafoonni keenya yookaanis warreen nu leenjisan kaayoo kanarratti waan nu qaranii fi sana sammuu keenya keessatti waan nu bulchaniif natti fakkaata. San bira dabre immoo kuni aadaa waraana bilisummaa Oromoo yookaanis akeeka waraanni bilisummaa Oromoo horate keessaa tokko natti fakkaata jechaadha kan biraarraa adda. Kunis maali akka aadaa Oromoottis yeroo hundaa'u ati kaayoo keetirratti akka jabaattu si gorsan si barsiisan sanarratti si dirqan san akka qabaattu si irratti karaarra si kaa'anii jechaadha. Kaan ammoo aadaa waraana bilisummaa Oromoo keessatti wanni guddaan wanni jabaan yeroo hundaa'u sammuu kee keessatti si bulchan maali kaayoo keetirratti akka jabaattu jaallan kee akka jaallattu uummata kee akka jaallattu saba kee akka jaallattu akkasuma biyya tee Oromiyaa akka jaallattu keessattuu immoo biyya kee akka jaallattu saba kee akka jaallattu kaayoon sun waan si keessatti buluuf jecha yeroo hundaa'u ati kan yaaddu waan saba keetiif tolaa hojjechuu waan biyya keetiif tolaa hojjechuu malee sani ala waan hin yaadneef jecha kanaaf haalli sun mataan isaatu akka jabaattu si dirqaa jechaadha. Hedduu gaariidha. Jaallatoomsa adda bilisummaa Oromoo rakkoo olaanaa adda addaa keessa darbee yoo nagahee beekaan qabu. Iccitiin qabsoonni bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo dandamatanii jiraatan maali? Iccittiin guddaadha jedhee kan yaadu akkuma seenaa adda bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo irraa yeroo adda addaatti itti dhaga'amuu fi batamutti fakkeenyaaf amma jaalleelee muqilxuu faan yeroo dirree qabsoo saaqan dirree qabsoo hidhannoo saaqan isaan duratti wanni tokkollee kan tolfamee fi kan qindaa'eef tokkollee hin jiru murannoo fi akeeka kaayoo sana irratti qabaachuu itti seenamee jecha itti seenamnaan ammoo haala sana mataa irratti abdannoo qabu ifirratti hirkannoodhaan waan hundaanuu waan san akeeka keenya kana bakkaan geenya kan jedhu mataa keessatti waan fudhatanii sanarratti murannoo waan qabaatanii jecha sodaa tokko malee itti seename ittis milkaa'ame jechaadha. Jalqaba hundaa haala akkasiitiin waan eegalameef jecha qabsoon adda bilisummaa Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo gaggeessu gargaarsa kan gaafatu miti. Gorsa nama biraas kan gaafatu miti. Yookaanis qajeelfama nama biraa bakka biraarraa kan eeggatamu miti jechaadha. Kanaaf wanni hundinuu ifirratti hirkannoo fi ifirratti abdiidhaan itti seenuu waan jedhu sun kaayoo adda bilisummaa Oromootii fi waraana bilisummaa Oromoo waan ta'eef qajeelfama ol aanaa waan ta'eef jecha hangafoonni nu duraatis sanaan waan sana waan jalqabaniif jecha kan itti aanus daandii sana waan hordofeef isuma kanaatu hicittii guddaadha jechaadha. Kanaaf adda bilisummaa Oromootiif waraana bilisummaa Oromoo keessatti haalli jabaate haalli tole haalli
sadarkaa fedheetittu cimuus wanni fedhe keessattis alattis rakkooleen garaagaraa yeroo uumaman keessatti waan hunda aanna kan jedhu rakkoo qabsoon irra aannan dhaadannoo wabuuti. Rakkoon qabsoo keessaatii fi hadhaaleen qabsoo keessatti si mudatu kan gabrummaa hin caalu. Kana waan ta'eef jecha lameenuu kanatu daandiirra akka jiraatu si godhe jechaadha. Wanni fedhe yoo dhalate rakkoon nuti qabsoonaaf jechuun uummata keenya bilisummaa gonfachiisu. Ifi mataa keenya irraa eegallee waan sana waan itti yaadnuuf jecha rakkinni fedhe yoo mudate irraa dhaadannoo fi murannoo fi akeeka akkasii waan qabaatamu jecha wanni kun hundinuu ammas rakkooleen keessas alas ka fedhe yoo dhalate kan gabrummaa sana hin caalu. Kanaaf waan fedheewu waan nuti gabrummaa keessa jiraachuurra qabsooynee jiraachuu wayya kan jedhu irratti gaa murtii kee waan ta'eef jecha namni immoo sanarratti murteeffate rakkina fedheefuu hin jilbiifatu rakkifanni fedhe isa if duuban deebisu rakkinni fedhe isa hin daddaaqsu jechaadha. Maaliif kaawwan adda bilisummaa Oromootii fi kaawwan waraana bilisummaa ifa adda bilisummaa Oromiyaa bilisummaa waraanni bilisummaa Oromoo immoo uummata Oromoo gabrummaa keessaa baasee bilisummaa fiduudha kana wanni kanarratti wal nama shakkee wal nama mamsiisu tokkollee waan hin jirre baatis kanarratti murattee waan itti seentu wanni sammuu keessi jeeqoo yookaanis kanarraa si dabsuu danda'u tokkollee hin jiru jechaadha. Sana bira dabree immoo akkuma naamusaattu akka waraana tokkootitti akka miseensa loltuu tokkootitti akka waraana ummataa tokkootitti akka waraana warraaqaa tokkootitti illee naamusni ati qabaachuu qabdu kaayoo keetirratti cichuu fi kaayoo keessana fiixaan baasuu fi kaayoo keessana milkeessuu irratti malee sanarra ala wanti si baasuu danda'u tokkollee hin jiraatu. Kunuu naamusa mataa isaa eeggannu waan jecha kana keessatti waan si mudatu furuudhaaf kanarratti deemuu danqaa ta'uun naamusaan alas waan si godhutti akkaataan keessatti jiraatteef itti guddattee fi dhaabni sun jaarmeen waraanaa sunii fi jaarmeen warraaqaan sun jaarmeen qabsoo sun itti si barsiisisan keessatti waan jiraattee guddatuuf jecha sanarraa alallee bahuu hin dandeessu jechaadha. Kanaaf kaawwan kun qulqulluudha. Akeekni isaa ifaadha. Kana waan kanarratti eegata kaa irbuutti seentee fi itti kakattee kanarraa wanni si meessuu danda'u jiraachuu danda'u jechuudha. Maali kun egaa jiraatu qabsoo yookaan ammoo kanaaf jaalladha yeroo hundaa'u gaa dirree qabsoo keessattis wanni waliin jechaa turame maali jiraannu dirree qabsoo irratti wareegamnu ammoo galmee qabsoo irratti walagarra achirra jiraannaa kan jedhu waan ta'eef jecha namu sammuu saniin waan qaralee deemu jecha kanarraa maquu hin danda'u jechuudha. Kanarratti wanni dabaluu barbaadu maali kan bar qabsoo waliin goonu kun nama alagaa miti kanuma waliin dhalatte kanuma waliin guddatte qaamuma keeti jechaadha hiriyyuma keeti jechaadha yookaan abbaa keeti yookaan obboleettii keeti yookaan ammoo warruma kee kanuma waliin qabsoo godhu jirra malee kaalaa kan walitti bakka garaagaraa nama walitti dhufee miti jechaadha. Kanaaf namni akka hawaasaatitti akka warra tokkootitti qabsoo godhu tokko ammoo akkuma sanatti wal ilaalamu jecha wanni hundinuu ija saniitiin yoo ilaalame jecha nuti qabsoo warra qabsoo gartee hiriyaa keetii waliin abbaa keetii waliin haadha keetii waliin obboleettii keetii waliin asii quxusuu keetii waliin asii hangafaa waliin waan qabsoo goonuuf jecha qabsoon haala akkasiitiin waan ilaalamuuf qabsoon ifiifuu gammachuu sii kanna jechaadha. Gammachuu sii kannu daran humna sii ta'a hamilee sii kanna waan irra jirtu sana irratti akka jabaattu sii godha jechaadha. Kanaaf isa sana warra waan keessa jiru sana jabeeffachuun achitti wanti biraa kaa'ati yaaduu dandeessus waan kana diiguu irratti yookaan waan kana faalleessuu irratti wanti ati akka hin hojjenne kan isa godhulleen isa kanaa jechaadha. Nuti qabsoo kan goonanii obboleessa kiyyaa wajjin kan gabaa kiyyaa wajjin kan abbaa kiyya naatu abbaa kiyya wajjin kan haadha kiyya naatu haadha kiyya kan obboleettii kiyya nuti warra nuti foon tokko saba tokko caalaa akka walitti dhiyaannee wal beewu qaama tokko faantu nafa tokko waan taane jecha sanii wajjin qabsoon godhuun mataan isaatu qooda guddaa waan qabuuf akkasittis waan wallaalluuf jecha ati sana keessaa wanni addatti ati barbaaddu hin jiru jecha
ani isaan akkana jiraachisan osoo hin ta'in ani isaaniif isaan jiraachisu. San bira dabree immoo dhaadannoo adda bilisummaa Oromoo keessatti beekamu tokko hundaaf yaadu hundi tokkoof yaadu. Kanaaf haala akkasiitiin wanti hundi walitti waan hidhamteef jecha hedduu jabduudhaa fi cimtuudha jechaadha. Hedduu fayyaa ta'e jaallattoomsaa yeroo kee fudhattee gaafattee waan naaf atilleen gaaffii kamannaa dhiyeessuu keetiif fayyaa ta'e. Qabsaa Kennasaa Ayyaanaas miseensota waraana bilisummaa Oromoo umurii isaanii dheeraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dabarsaa jiran keessaa tokko. Maaltu qabsoo bilisummaa Oromootti akka dabalamu akka isa kakaase nuuf ibsurraa eegala. Gaariga qabsoo bilisummaa Oromootti akkuma ilma Oromoo tokkoottanii sababni dabalamuu danda'ee fi tokko hoggaan mara barmootaa akkuma ilma Oromoo kamiyyuu dhaqee waa barachuuf yaale haala uummata keenya irra ga'u dhiibbaa fi rakkoo uummata keenya irra ga'u adda arguuni dhiibbaan kun immoo dhiibbaa afaanii nuyyuu hoggaa barannuu utuu afaan mataa ofii qabnu utuu afaan keenya afaan Oromoo qabnu afaan lagaatti nu dhiibuu utuu aadaa mataa keenya qabnu aadaa lagaatti nu dhiibuu utuu qabeenya qabnu qabeenya keenya nurraa saamanii hiyyeessa nu taasisuu. Egaa walumaa galatti rakkoo adda addaa bal'aadha isa kana Oromoo irra gahu achi keessatti arguu kootu kan qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti dabalamee qooda koo kennu na kakaasee na taasisee sanatti dabalees immoo bakkuman yeroo ijoollummaa kootitti dhaladhee cirraa gara marmootaatti yeroon sosso'aa turetti waraanni bilisummaa Oromoo naannoo keenya sana keessa sosso'aa turanii waraanni bilisummaa Oromoos immoo maaliif akka qabsoo godhaa jiran haala isaa yeroo daddaatti uummata keenyaaf ibsaa turanii anis immoo haala sana keessatti waan isaan uummata keenya ibsaa turan waan hubadheef isaanis immoo uummata Oromootiif waan dhaabbataniif egaa jireenya akka nam tokkeetti baratanii halagaa jalatti meendaasa ta'uu dantaa adda addaa argatanii dhuunfaa ofii yookaan immoo fedhii mataa ofii qofa guuttatanii jiraachuurra kan uummata bal'aa ofii hafee jiru sanas guuttachuu qabna akka jirurraa egaa anis akka nam tokkootti qooda mataa kootii wareegama irraa barbaachisu kaffalee uummata keenya rakkoo kana jiru rakkoo sana jala baasuuf jecha murteeffadheen qabsoo bilisummaa Oromootti dabalamee jechuudha gabaabumatti. Waraanni bilisummaa Oromoo ga'ummaan isaa jabinni isaa maal fakkaata sadarkaa ammaatti? Gaariga kan ilaalutti namni akka addaatti ilaaluu danda'a ga'ummaan tokko of kenniisa yookaan kan warra faranjiitti komitimenti kan jedhamudha. Waraanni bilisummaa Oromoo hagaan keessa turee fi duraanis seenaa isaa beekutti waraana of kennaadha. Waraana kaayyoo isaatiif dhaabbatee waraana uummata isaatiif dhaabbatee waraana wareegama fedhellee kaffalee uummata isaa bilisummaatti baasuudhaaf dhaabbatee ta'uu isaatti amana gahummaa tokkoffaa. Inni kan biraan gahummaan leenjii jira gahummaan garaagaraa jira inni kun barmootaa fi tooftaa adda addaatiin kan guutamudha. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waraana of kennaa waraana uummata isaatiif dhaabbate waraana biyya isaatiif dhaabbate waraana har'a diina biyyarraa kaasee bor immoo biyya isaa deebisee ijaaree iggitiitti godhee ittisa biyya isaatii ta'uuf dhaabbate waan ta'eef ga'ummaan isaa ga'ummaa guddaadha. Ga'ummaan kana caaluun jiru ga'ummaan of kennanii lubbuu ofii kennanii uummata ofiitiif dhaabbachuu amantaa akkasii ofirratti qabaachuu hin jiru waan ta'eef egaa ga'ummaa isa kana ilaalaa jechuudha. Qabsoon bilisummaa Oromoo yeroo adda addaatti rakkoo garaagaraa keessa darbee as ga'ee iccitiin qabsoo bilisummaan Oromoo itti jiraachuu danda'e rakkoo dandamatee maal ni jedha? Egaa dhugaadha. Qabsoon bilisummaa Oromoo gaafa bu'uureffamerraa adda bilisummaa Oromoo gaafa bu'uureffamerraa kaasee inni kun egaa 1973tti bu'uureffame adda bilisummaa Oromoo haala daddaaqamaa fi bu'aa bahii adda addaa keessa darbee addana gahee isa kana duubatti deebinee yoo ilaalle bal'aadha irraa tuttuquuf rakkoon alaas hedduu turee rakkoon keessaas hedduu turee rakkoo kana hundaayyuu dandamatee keessa darbee
qabsoon bilisummaa Oromoo sadarkaa har'a irra jiru kanarra gahuu isaatii fi qabsaa'ota dhugaatti qabsootti amanan, dhugaatti muratoo ta'an, dhugaatti of kennan, dhugaatti yoomillee yoo ta'e saba isaaniitiif of kennaniif wareegamallee hin sodaan cichan tu keessa jira. Isaan kanatu qabsoon kun akkan dandamatee rakkoo daddaa ka keessaaf kan alaa obsaaf murannoodhaan haala ulfaata haala daddaa keessatti wanta ta'e hundaayyuu dandamachuudhaan jaalawwan dandamachiisuudhaan uummata keenya dandamachiisuudhaan qabsoon bilisummaa Oromoo har'a sadarkaan irra jiru gaa nuyyuu miti alagaa taasisaa jira. Sadarkaa kanarraan gahuu keessatti gaa jabina of kenniinsaa fi goototi kanneen wareegamanis jiru. Waan kana bakka irraa kanaan geessisuu keessatti kan qooda guddaa kennanii wareegamanis jiru. Kanneen immoo hafanii har'a lubbuudhaan jiraataa jiranis jiru gaa isaan kanatu of kennanii harkan kennuu didanii dhugaadhaaf dhaabbatanii wareegamatti kaffalanii qabsoon bilisummaa Oromoo har'a sadarkaan har'a ilmaan keenya xixiqqaa qeerroo hammatee sadarkaa nama abdachiisu sadarkaa eenyuyyuu boodatti hin deebisne irraan geessisuu keessatti gaa qooda warra kun kennanii kama jedhu ilaalaa jechuudha. Namni waraana bilisummaa Oromootti yookaan adda bilisummaa Oromootti dabalamuu yoo barbaade wanti inni guuttachuu qabu maal? Egaa kana waan kana sila irraa tuttunne irraa ani akka ilaalutti namni waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu qabu cichoomuma qabaachuu qaba, of kennisa qabaachuu qaba, wareegamaaf of qopheessuu qaba, ololaa fi oduu hamee garaa karaa diinaatiin isa ta'u akkasuma immoo warra immoo qabsoo kana hin feene fira keenya illee ta'anii yookaan akkuma keenya Oromoo illee ta'anii ka qabsoo kana hin feeneen ololamu oofamu utuu gurra isaaniitti hin galchin dhugaan Oromoon qabu dhugaan nuti qabnu yookaan immoo kaayyoo nuti qabannee bilisummaa Oromoo kaleessa lafaa ka'e kaayyoo dhugaa kan nama biraatti illee hin manne yookaan kan nama biraa illee hin miine ka dhugaama keenyaaf deemnu ta'uu isaatti amanuu ka qabu ilmi Oromoo kamiyyuu amantaa kana yoo qabaate isa kan guuttachaa deema yeroo keessatti jechuudha. Gahummaan yookaan waan garaagaraa leenjiidhaan barnoota adda addaatiin wanti guutamu ni jira. Inni guddaan garuu of kenniisa kaayyootu wareegamaaf of qopheessuudha. Kaayyoo ofiitti amanu dhugaa nu qabnutti amanuudha jechuudha. Uummanni keenya waan keessa jiru har'a beekamaadha. Nu duwwaatu hin taane dhaadheessuuf utuu hin taane waan iji nama argu waan addunyaan argu waan miidiyaan addunyaa warra gurguddaa illee arganii dubbataa jiran waan ta'eef dhugaama keenya sana bakkaan gahuu fi kaayyoo bilisummaa Oromoo qabatee jiru bakkaan gahuu fi kan of kenne kan murataa ta'uu qaban waraana bilisummaa Oromootti dabalamuu ka jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo amma jiru mootummaa wayyaanee akkasitti hidhatee jiru jigsuudhaaf dandeettii qaba. Gaariidha kun gaaffii gaariidha. Waraana mootummaa wayyaanee hidhannoo adda addaa hidhatee jiru meeshaa bifa adda addaatiin kan baroo hidhatee jiru injifachuudhaa fi dubbiin humni guddaan hidhatee jiru yoo ofii isaatii keessattuu nagaa hin qabaatiin yoo ofii isaatii iyyuu nagaa qabaachuu qofa osoo hin taane warra amantaa yoo hin qabaatiin humni guddaan jennee ilaallu kun humna jiru miti jechuudha. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo haa xiqqaatu humni isaa haa xiqqaatu hamilee qabaa dhugaa qabaa dhugaan qabu kun immoo dhugaa uummata keenyaati dhugaa haqa keenyaati dhugaa lafarra jirudha. Kanaaf yoo dhugaan jiraate yoo hamileen jiraate humni xiqqaan meeshaa xiqqaa qabu iyyuu humna guddaa har'a hidhatee jiruu fi jiguunsaa nama yaaddessu yookaan hin jigu jedhamee yaadu kana akka jissuu danda'u waan garaagaraa irraa agarreerraa jechuudha. Baroota adda addaa irraas yeroo dargiin kufirraas yoo ilaalle agarreerraa. Kanaaf waraanni bilisummaa Oromoo waraana hamilee qabu waraana dhugaaf lolu waraana wareegamuudhaaf loluudha malee waraana meendaadhaaf lolu miti. Inni kan mootummaa waraana jiraachuuf lolu waraana jiruu bare jiraachuu bare makiinaa gaarii bare mana gaarii bare maatii gaarii qabu jireenya gaarii qabu waan ta'eef inni kan waraana bilisummaa Oromoo immoo waraana
wareegamuudhaaf kaayyoo saba kan godhaa wareegamuudhaaf qophii ta'e waan ta'eef egaa baay'ina meeshaatii fi baay'ina waraanaa duwwaadhaan ilaaluutu hin taane hamileen jiruu fi fedhiin jiruu fi of kennisii jiru suni yoo walitti dabalee ilaallee waraanni bilisummaa Oromoo waraana mootummaa wayyaanee waan hin jiisineef yookaan waan hin mooneef hin qabu. Kenna isaa hedduu galatoomii gaaffiif deebii nu waliin goote. Ati fayyaa ta'e jaalakoo jaallee dhabasaa hojjira fayyaa ta'e galatoom. Haga yoonaatti caqasaa akka turtan raadiyoo sagalee Oromoo dambalii gabaabaarraa isiniif darbaa ture. Daqiiqaa 30 waan waliin turtaniif hedduu galatooma. Qophiilee keenya roobiitiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa horaa bulaa.